isii bira gaheetiin jira jechuudha. Kunoo barriin cabxee bunteetu sin cabeen alhamdulillah jedhi mastawaatiin lasheedha. Osoo lubbuu dandeessi caccabsanii akkam ta'uu deemtame. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtu baganuu jiraattanii warroota amantaa biraallee ashama harka fuun isiniin jedha. Akkamii nagaa keessanii jirtanii isinirraa babbannee jirra jechuudha gara yuutuubii roozaa kanaan. Haaluma jireenya kana yeroo takka takka addaan nama balleessaa isin ummootu jaarsa argattee na dagattee jaarsa argattee narraa baddee minaamina naan jedhaa jirti. Dhugaadha jaarsallee ni beeytanii miree jaarsa keessan sirriitti jabeeffadha wayiif jedhee waan jedheef qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa bultiin taphachuun hin taatu ni beeytanii bultii ammallee bultiin tuni diila qaba waan ta'eef jechuudha. Bultii duraa diigee bultii lammataa kana jalaa diigamne bultii diitana sirriitti qabee jabeessuu qaba jedheetiin waan akkasii yaadu jira. Inshaallah du'aa inaa godhaa isiniin jedha. Somaaluyyuu akkuma argitanitti jechuudha har'aan tanaa maal qabadhee dhufee jechuudha. Yaani naar qabadhaa yeroo takka takka. Akkasiiti kabajamtootaa fi hordoftoota keenya har'a saadaan maal qabattee dhuftee maaliin nu dhuftee kanaan jettan taate jechuudha. Ani dhugaa yoo isinitti himee roozaa ni jaaladha ni kabajaa jechuudha. Garuu hedduu takkan itti aare maaliif itti aar ta'uu kanaan jettan taate kaameraa boodattis gorseetiin hin ture jechuudha. Ammallee jetee san duratti gorsuuf hin deema. Maaliif bakka harakaan isii kun walumaa galatti naaf hin taane jechuudha. Yookaan asiin kanaan sitti heeruma ittiin yookaan Mustafaan si heeruma ittiin yookaan Muktaarin si heeruma ittiin yookaan Jadiidin si heeruma jettiin walumaa galatti wanti isiin hojjetaa jirtu tokkochisaatu iyyuu naaf hin taane jechuudha. Maaliif intalti shamaraa takka dhiiruma tokkocha qabattee waliin yoo jiraatte irra bareeda jechuudha. Ani gorseetiin hin jira nam tokkocha qabadhuutiin yoo itti heerumteellee namu tokkochatti heerumi malee asiin kanaan si heerumattee kanaan si heerumattee nama walii hin ficcisiisinii jedheeni gorseetiin hin jira jechuudha. Halkan edaa jechuudha. Namatu iyyuu dhufee barri irratti tumee barri irratti cabsee jechuudha. Manni isii xiqqoo isii kennaan wal bira haa ta'u gibbii takka keessa haa ta'u malee jechuudha. Kan isii akkanatti kophaa jira jechuudha. Dhufanii barri itti hanqaqqaanii narratti bilbiltee barri naan hanqaqqaa jiranii naan jettee akka tasaa ta'e immoo yaahyaan illee nu bira hin jiru anillee kophaa jira waan ta'eef jechuudha. Gizee asii fiigee haadha manaatti himeetiin nuti biratti ol baanuu barri irratti cabsanii jiranii barri mastaawatiidha ol baheetiin isinitti garsiisaa jechuudha. Eenyu akka cabsee garuu nuuf hin galle kaameraan gibbii keessa hin jira ebaluun isaa namaaf hin galle addaan nuuf hin baane jechuudha. Kanaafuu iyyuu ol baheetiin barri cabsanillee isinitti garsiisaa isinillee waan isin keessa jirtu isinitti garsiisaa akkana boottee akkana hollataa bultee jechuudha. Edaa maraafuyyuu ol baheetiin amma isinitti garsiisaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa du'aa godhaa isiniin jedha. Innaa akkasii amman tana isii birattiin ol bahuu deema. Qursii godhee fitiin biraa gabboo yeroo duraa jechuudha. Ani wallahi na dhibee jira natti ulfaatee jira. Osoo akka tasaa namni kawaan takkallee godhu taate jechuudha. Karaa irrattis tahee mana keessattis tahee itti seenanii jechuudha. Abbaa isii ajjeesii hin beeynu jechuudha. Maaliif yoo kanaan jettan taate kana biras ni dhayxii sitti heeruma jettiin. Kana biras ni dhayxii sitti heeruma jettiin. Bakka namni itti beellamee fi bakka namni itti yaame san deemtee dhayxii jechuudha. Maaliif akka isin akkana taatu naaf hin galle jechuudha. Gara laafummaan tunillee yeroo mara yoo nama maraaf garaa laaftee qilee sineetti akkuma nama qilee keessa seenee qilee keessaa bahuu dadhabeetiin hin rarra'aa jiru kanatti jechuudha. Hundaafuu iyyuu na wajjin turaa isiniin jedha. Isii biratti ol bahaatiin hin jira. Akkuma argitanitti amantana mana kiyya keessa jira. Isii biratti ol baheetiin haala isiin keessa jirtu isinitti garsiisaa jechuudha. Na wajjin turaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkuma argitanitti hordoftoota kiyyaa mana kiyya keessaa baheetiin roozaa biratti ol bahuuf hin deemaa jira jechuudha. Na wajjin turaa isiniin jedha haala isiin keessa jirtu isinitti garsiisaa jechuudha. Na wajjin turaa hordoftoota kiyyaa. Kamuuf rabbumatu jira. Akka argitanitti kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa isii bira gaheetiin hin jira jechuudha. Kunoo barriin cabxee tanaa jechuudha walumaa galatti. Mul'atame. Rabbii fi baatee kan lubbuu isiitu hin caccabseen barriin cabuun salphaadha jechuudha. Lagaarte. Ciisu jira. Rifannoon isirraa badee? Maal taare viidiyoo waraabaa jira. Namni illee si ajjeese. Oromoon si haa argitu.
Maaliif? Ati amma barrii tana eenyuun shakkitame eenyu jechuun eenyutu iyyuu barrii tana hanka akka eenyu barrii tana irraa cabsee jettee yaadda. Kalubbuuti. Kaameraan jira jechuun ilaalaa jedhan kaameraan isaa ilaalanii numanne gabaasii galee wayi lubbuuti yoo bililii hambaan irra cabse bililii jechuun namni kana waan irraa beekan. Kalubbuun teetu siin cabeen alhamdulillah jedhi mastawaatii illa sheedha. Osoo lubbuu dandeessi caccabsanii akkam ta'uu deemtame. Sitti baga kun hunduyyuu osoo ati adabattee dhiira tokkocha qabattee dhiira tokkocha wajjin jiraatte. Kam jalate kaan nama meeqaan si kaanaanis sitti heerumatte Mustafaanis sitti heerumatte jadiidinis. Jadiidinis sitti heeruman jenneen aanjaan itti heerumtaan aanjaan muktaar keessa iyyuu hin jiru muktaar aanjaa ofii itti heerumin aanjaan malee sitti fuusii fuudhanii naan jenne. Yoom tokko viidiyoo calliseetuma nama wajjin dalagee namni dhiira tokko lama rabbi jedhi yeroo zaate amma dhiira. Namni hunduu nama maqaa ishii jedhan kaa'u viidiyoo illee. Maa akkamitti ishii jettaan ati hintara shamaraa takka kabajjee maqaa keetis eeggattee adabattee nama tokkochaa wajjin hojiillee yoo ta'e nama tokkochaa wajjin yoo mootu jaalala yookaan bultiillee ta'e nama tokkochaa wajjin dhiira sagal wajjin argamuun maaliif barbaachisi maal si fayyada. Beekamaan sunillee ni oolamu. Haaree. Hin dhaabu viidiyoo maaliif dhaabu? Osoo amma lubbuu tantee waan takka taatu taate eenyutu iyyuu lubbuu tantee kana miidhaa sirraan ga'e jennee eenyuun qaban. Jechuun nama akkana godhollee ni beekaa garuu abaddaan baasutti hin dubbadhu gara seeraa deemee iyyadha shi qaban. Eenyuun shakkite beekte amma matalaan eenyuun shakkite? Eenyuun shakkite Roosaa? Dubbadhu kan waa boottare haadha himimmaanii maa qalla daree dhugaa dubbataa hin cufu viidiyoo maaliif cufama hin cufu viidiyoo cufee hin cufu viidiyoo namni fakkeenya kaameraa warri gibbii kaameraa waan qabaniif kaameraa kana addaan haa baasanii kaameraa namichaan duuba fuula hidhatee deemaa baluu isaa hin beeka. Jechuun gadi bahinaan jedhanii maaliif hin gabbaasi silkii kilaasii kaanii kaayee malee silaa yeroo isaan akkasitti nama tokko nama sadii moo afurii dura si bilbilan maasiin jedhan. Annaa jechuun nagaati sitti ajamnee gabbahinaan jedhan ayyee ishiin jedhee yoo an gabboof hin dide bakka shakkii qalaa lubbuun tuna shakkite silkiin kun chaarjii qaba jira kan lammaffaa yeroo fuudhee tiniin sadii dafaatti ni bilbila yeroo jiru. Kara fuudhuun jiru barri tuttuu jiran akka adda kanatti osoo warri mana jiraatanii hin jirani barri hin dhadhaamu si jedhee kaza warri mana hin jiran amma immoo wanni abbaan manaa immoo warratti yeroo bilbilee gaafadhu kaameraa sirriitti addaan si baafna mana seeraa deemna nan jaan si jedhee mana seeraa deemuuf. Rakkoon bara rakkoo guddaadha. Waan nama ofirraa shakku waan qabuuf ni beeku nama ofirraa shakku si jedhee anas laal tokko fayyadii wajjin dalagee jedhee namoota iyyuu jaartii qabatee wajjumaa waraabne saddeessinee jira viidiyoo adii fumaanarra waraabee na heerumtaan hin jedhan Mustafaa wajjin jira wanti asitti heerumuuf hin jiru hin jedhe ammoo muktaarillee waan akkasiisanillee nama dalaguu miti si jedhan amma karri ashakku karmaa xiqqoo bakka inni jiraan waan hundaa sirriitti addaan baafatee kana jedhee osoo hin dubbatin addaan baafadhee jedhin dubbadhee gara seeraa deemee tini seeraadhaan waan tokko gaafadha jechuudha si jedhee. Namni barri bililee abbaa kana irra cabseetiin inji waan abuuf dhufe malee lafatti miti si jedhe. Naa kun beekamaadha shakkiin qabu. Maa beekamaadha. Ani fakkeenyaaf amma aanjaa isaanii hundinuu waan yeroo deemanii akkas naanjaa malee wanni Mustafaa alatti namatti heerumullee hin jiru garuu ammootu si jedhee yoo wanti kun karaa isaa ta'een kan dhufulee taate jiraachuu barbaada dhiirri biraa miliyoona wanti Mustafaa jalaa godhuuf hin jiru jechuudha. Garuu akka addaan baafadhuuf jedhee taa'u jira addaan baafadha. Kaameraan addaan naa baasa sirriitti addaan naa akka naa baasu barbaada si jedhee si ilaalaa jiranii haga tokko namni tokko hin wallaaltu jechuudha. Osoo xiqqishu caafii wayiillee mul'ate. Jechuun ati amma laftillee halkanii eenyu isaallee beekuun danda'ama natti hin fakkaanne agatti ilaalee argetti. Maraafuu iyyuu harkuma keetiin of goote qubni abbaan fi kaayeen ajaa'u jette Oromooni ufumaa balbala hundatti mul'attee balbala hunda argamtee kuni kun si argatee fuula kan kee si argatee osoo ati fuula nama kennachuu baattee namarraa of qusattee namarraa gabaabbattee kun hundi sirraan ka'u dhiirri tokko qabattee yoo jiraattes waliin yoo dhiistes kophaa tante akkuma duraan jiraataa jirtutti jechuudha.
barka waan saada osoo ati illee baraka hordoftoota haasawuu qabdu waan kana wayaan baalagee wayii ta'e jechuun si galee beekee bara ammoo soo lubbuun tante waan takka kataatu taate rooza eenyu waasi godhee beeyname haallee qoba waliin qabu takka jee awwalaana biraan irratti dalagatee malee jedhedillee ofii biraan irratti dalagamee bira jedhedillee wal quba hin qabnu kan ammoo wal quba qabnu kaa wal fuuna jennee haasofnu Mustafaa bichaa Sa'idoon dammoo wayitti warra garee Sa'iidoo wal dhiisni ayyuu fuutee mana lafitti isaa wali araaraminaa jetti sirriidhaan Sa'iidoodhaan walitti araaramu ni fedha sii galee garuu ani bakka shakki qabaman jarri anjaa isaanii taarilee jaartii addaan bee olii gaddeemu jira anjaa asuun jiranii kunillee anjaa isaaniitii walii quba hin qabnu kan wal quba qabnu Mustafaa bicha Mustafaayyuu wal harkaan jirru guyyaa lama akkana sii galee garuu jidduu kanatti maaltu uumameedha sii galee maaltu uumamee dhufanii barriitii maaliif irra caccabsaniidha. Amma jarri Muktaarii fi Omaalii kunniin aadiidha anjaa isaa wanni ana fi biraan naam irratti dalagee Muktaarii neerumtu naan jedhe garuu wanni ati yoo Mustafaan dhimma si fuudhi naan jedhe Muktaar immoo natti dhaalatee jira garuu wanni natti dhaalateef waan Mustafaan caaltuu gara caaltuu jiruuf saniif aadee natti dhaalata malee Muktaar illee waan akkanaa isaan gara isaa hin shabu gara Aishaa garuu ni jira karaa sana immoo to'ala filafiitii warra natti dhufeetu ni jedhu ofirraa baasuu ni danda'a garuu immoo namni filafiitii sitti deemu hin jiru jechuun ni beekaa haga tokko ni beekaa garuu addaan baafadhee nama kana dubbadda furaa jechuudha seera bira dhaqee ni yadda kaameraan ni jira yeroo isaan dhufanis fuulli isaanii akka isaa alatti yookaan kaameraa fa'aa hin jiru jedhanii mul'isuu danda'anii hin beekamne itti kaameraa harkanii jiran mul'atuu danda'anii kaameraan yeroo warri addaan naabasetti sirriitti addaan baafadhe jechuudha. Ati maraafuu rabbi lubbuu danteessi baasee baga rabbi lubbuu danteessi baasee ta kuttee ta dhuftuuf akka itti feeggataa deemtuuf eeggannoo godhataa deemtus situ beekaa jechuudha. Ataarte gaafa ta dhuftuuf akka itti feeggannoo godhi. Si galee alamni seeratti nurraa beeksisee baluu hin beeku kanuma kana bareena irra cabsanii jettee dinagdee seeratti iyyuu garuu mootuu dura waan takka dammaatu barbaada. Nama fakkaatan bakka jechuudha amma nama kana yookaan bara akka isaan wayi kaameraan jiran hin beekan si galee kaameraan waan jiruuf sirriitti yookaan fuula ofirraa mulquu danda'anii wanni godhuu danda'anii akka abbaan manaa dhufanitti tasgabbiidhaan eeggachuu jira. Addaan baafadhee jechuudha nama kan eenyutu barri dhufee akkas nama cabsee barri kana argitanii akkatti caabee jira argisiiste bisiisee jiran caabee kana argitanii jirtanii kanaafuu addaan baafadhaan garuu hin beekne Allah alam nama shakkeen qaba garuu Allah alam qabritti yaaf tokko fa'aa osoo addaan hin baafadhe nama kana gara seeraa jala oolchuun hin barbaachisu addaan baafadhaa yoo fuulli isaanii addaan kanaa bahu taate isiniin jenna ilka waraabame homaa miti. Wani tokko akkuma ni yannetti nama qunnama waan ta'eef akkasiitii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hagaruma isinitti agarsiisuu fi kan dura kalimaan dalagaa jirtee viidiyoo waraabaa ol bahee beekee sinaa dha'ee qamaan jennaan qaama fayyadamaa ture kanaafuu wanni jirru wanni jennu wanta akkam jiranii qeerra biyyeedhaa godhu waan ta'een nama wanti addaan baafadhee kana jedhamee addaan naaf bahee isiniif hima jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf bakka qaamni kiyya guutuun akkatti na mul'ata. Wanti barri kana jechuun akka barri sun dhahamtee barri sun irraa yaatiyyuu wanni maaltu kan na fakkaatti irraa hin beeku. Ilaalu sila takkatti irratti naftu garuu ammoo xiqqoo matu qabdi. Xiqqoo baasii lodhoo ni qabdi gina akka jala kanaatti. Homaa miti kuni rakkoo hin qabu. Hundaafuu addaan baafadhee walitti deebinaa jechuudha. Galatoomaa isinillee. Kasih dia video tan wali tidak inti sama wali warahmatullahi wabarakatuh. Negara